akka hin geeffamneem dhoowwaman guyyootam 10 dabraniif lagannaa nyaataa irra kan jiran hidhamtoonni siyaasaa Oromoo manidhaa Qaallitti lagannaa guyyaa kurnaffarraa eegaluun namoonni gariin dadhabanii kufuun hospitaalaan galfamuun isaanii yaadatamam. Guyyaarraa Obbo Baqqalaam haalli fayyummaa isaanii hammaachuun dadhabanii kufanis bulchiinsi manidhaa Qaallitti yaalii fayyaa isaan dhoowwuun dhagameem. Doktoroota fayyaa isaanii hordofan keessaa Dr. Ilillii Jamaal akka Oromiyaa miidiyaan sookitti himteechim har'a guyyaa dhaqanii hidhamtoota kana laaluun dirqama akka wal'aansi isaan barbaachisuun ergaman siifatanii boodam galgalammoo haalli fayyaa Obbo Baqqalaa Garbaa hedduu yaaddessaa ta'uu dhagahuun gara mana hidhaa Qaallitti imaluu hin hordoffii fi yaala barbaachisu kennuudhaaf gara mana hidhaa Qaallitti yoo dhaqan bulchiinsi mana hidhichaa ol galchuu dhoowwuun turtii sa'aatii lamaatiif akka balbalarraan dhaaban dubbatiin balbalarratti ittifamuu isaaniitiif bulchiinsi mana hidhaa sana yoo gaafatan qaama olaanaarraa akka ajajniin itti kennames eerteetiin jirti. Erga gaafam isaanirra miidhan tokko gahe hatattamaan wal'aansa isaaniif gochuu hin dandeenye nutis maqaadhaaf doktoroota dhuunfaa isaaniitti jedhamuun faayidaa hin qabu kana booda homas gochuuf hin dandeenyu jechuun Dr. Ilillii Jamaal yaani Dr. Ilillii Jamaal irraa fuune kunooti. Akkatan fayyaa Obbo Baqqalaa guyyaarraa guyyaatti gadi bu'aati kadeemaa ture jala bunee yeroo laalaa turreetti yeroo adda addaa qaamaanis haala sana jiran laallee laaboraatoorii hojjechaati ka ture kaleessa laaboraatoorii hojjanneen qabdiin agarre xiqqoo dhiibbaan midhaan kallee isaanirra ga'ee dabalaa akka dhufe agarre wantoota elektiroolaayitii qaama namaatiif barbaachisu ka jennu keessaa hedduu gadi bu'aa dhufe inni immoo onnee isaaniitii irrattis miidhaa fiduu danda'a jennee hedduu sodaanne. Keessaa fosforas kan jedhamu kalee irratti laaboraatoorii irratti hoggaa agarru hedduu gadi bu'ee kunni gonkumaa nama irratti gadi bu'u nama nyaata wanta jaama yeroo dheeraaf osoo harkin nama ture irratti malee jechuudha. Kana agarree Obbo Baqqalaatti waan jira itti himne isaanis baay'ee akka dadhaban irraa mul'ata. Dadhabuu isaaniitis amananii jiranii sanirraan dhiibbaa dhiigaas qabu urmiin isaaniitis xiqqoo deemee jira. Booddarra nuuf hayyamamanii hayyamamuu ta'anii yaala fudhachuudhaaf jechuudha hospitaala isaan filatanitti. Eega Obbo Baqqalaan hayyamamuu ta'an booda warra mana sirreessaa san gaggeessu wajji mari'anne rakkina jiru ibsinee fi bakka yaalaa seessa akka ta'e walitti himne walii gallee ni geessina nuun ja'anii sa'a waliif lafa keenye itti deemnu kana keessa adeemsota jirutu jira wantoota jaansan akka fixatanitti walii gallee adda baane hoggaan nuti deebinee Obbo Baqqalaa fuunee mana hakimaa geessuudhaaf galgala kana dhaynu wanta nuti hubanneen saalamaa ol hulaarra nu tursiisanii jechuudha. Wanti hatattamaa jiraate yaala barbaachisu bakka yaala isaanitti kennuu dandeenyu nu geessuu danda'an taanaan maqaa hakiimota dhuunfaa isaaniitti jaamnee otoo nuti akka maqaadhaaf otoo jirru waa isaan irratti uumamee arkuun waan gaarii waan hin taaneef kana booda yaala wanta jaama gama keenyaan kan isaaniif ta'u akka hin jirre beeksisuu barbaanna jechuudha. Hakiimonni lameen dhaqnees kanatti walii gallee baane hiriyoota keenya kanaafanii wajjis mari'anne silaa wanti deeqa shanillee namaan kennine uumame ijuma keenya duratti nu harkatti dabru jechuudha. Kana ilaallee isaanis isin hin barbaannu kana booda maaliif yaala barbaachisu argachuu danda'an jiru waan ja'aniif nutis haala jiru hoggaa laallu yaala isaaniif barbaachisu kennuu akka dandeenyutti hojimaanni mana sirreessaa san keessa akka hin jirre hubanne bakka yaala itti kennuuf nu geessaa jenne nuuf geessu waan didaniif arraa eegalee sa'a kana booddee yaala isaaniitiifis ta'e waa'ee fayyaa isaaniitiif itti gaafatamummaa takka illee hin qabnu hakiimonni isaanii kan dhuunfaati uummanninis kan akka hubatu barbaannaa jechuudha. Galatoomaa. Doktoroonni dhuunfaa fi mootummaa gara hospitaalaa akka geeffamaniif murteessanis manni hidhaa Qaallitti Obbo Baqqalaa Garbaa mooraa sana keessa akka hin baafamne dhoorguun qaama olaanaan akka ittifameetu addeeffame. Doktoroonni Obbo Baqqalaa fuudhuuf garas dhaqan halkan keessa hanga sa'aatii 3 eeguun kadhatanii itti waywaatanis qondaalonni mana hidhaa didanii mooraa keessa isaan baasanii jiru. Manneen murtii federaalaa sadarkaa duraa fi olaanaan yeroo garagaraatti Obbo Baqqalaa fi Jawaar Mohammad faan mana yaalaa dhuunfaa fi hakiimota dhuunfaan akka yaalaman ajaja dabarsuun ni yaadatama. Haa ta'u malee guyyaarraa manni hidhaa Qaallitti Obbo Baqqalaan akka gara hospitaalaa hin geeffamne dhoowwaniitii jiru. Obbo Baqqalaan gameessa waggaa 60 yoo ta'an dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabu. Kanarraan guyyoota 16 lagannaa nyaatarra jiraachuu isaaniitiin haalli fayyaa isaanii hedduu yaaddessaa fi yoo wal'aansa osoo hin argatin bakkatti kufan bulan.
jiran rakkoo hamaatti cehuu akka malum simameeram. Gama biraatiin dhaabbanni fannoo diimaa gara mana hidhaa Qaallichiitti imaluun hidhamtoota siyaasaa kanneen akka daawwatanis beekameera. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoowwan haaraa hordofuun haala Geenyi keenya isin dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduu ijoo isinitti hima oduu dursuun kan isin faana turu Ansiraa'ee Sabaatiin. Ijootina jalqabaatiin hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaatti lagannaa nyaataa irra jiran haalaan dadhabuu isaanii qindeessituun garee haakimoota Dr. Ilillii Jamaal dubbatanii jiru. Gameessa siyaasaa Jawaar Mohammadii fi itti aanaa dura ta'aa Koongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa keessatti lagannaa nyaataa irra jiran yeroo dheeraaf nyaata lagachuu irraa kan ka'e anniisaan qaama isaanii hir'atu kan dubbatan Dr. Ilillii Jamaal mallattooleen dhibee hir'ina nyaataas irratti argamuu fi hangi sukkaara isaanis gadi bu'aa dhufee jira jechuun BBC Afaan Oromootti himanii jiru. Kana malees hangi sukkaara qaama isaanii hir'atu irraa kan ka'e kalee isaanii irra miidhaan gahaa akka jiru qindeessituun haakimootaatuun itti dabaluun dubbatanii jiru. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa sirna biyya bulchaa jiru keessatti mormii fi diddaa bulchiinsa biyyattii irratti qaban argisiisuuf diddaa nyaataa erga jalqabanii har'a guyyaa 15 gahanii jiru. Dhiittaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru hadheeffatuun lagannaa nyaataa kan jalqaban hidhamtoonni siyaasaa Oromoo qaamolee hawaasaa garaagaraa fi namoonni siyaasaa akka sooratan gaafatanis nyaata diduun imala diddaa nyaataa itti fufanii jiru. Oromoon jijjiirama aarsaa guddaa itti kafalee fide siyaasaa keessaa bakka dhiibamee bahaa jirutti Oromoonni sababa ilaalcha siyaasaatiif hidhaman hamma bahanitti lagannaa nyaataa kana hin dhaabnu jechuun ejjennoo isaan irratti cichanii jiru. Ijoo biraatiin godina Harargee bahaa aanaa dirree xayyaaraatti halkan edaa hiriirri mormii cimaan qeerroo aanichaatiin geggeeffamaa bulu maddeen OMN'tti himan. Hiriirri mormii kun halkan keessaa sa'aatii 8 walakkaa irraa jalqabuun geggeeffamaa akka turetu gabaafame. Aanicha keessatti hiriirichi bifa addaa citiinsa hin qabneen geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u waraanni mootummaa hiriiricha bittinneessuuf yaalii isaan taasisan kan hin milkaa'in ta'uu odeeffannoon garasiin dhaqqabee ni mirkaneessa. Kaayyoon hiriira kanaa hooggantoota siyaasaa Oromoo gameeyyii mana hidhaa mootummaa abbaa irree keessatti beelaaf dheebuun darramaa jiran haal duree tokko malee gadi lakkifamuu qaban jechuun qeerroo aanichaa bifa abdii namatti horuun hiriiricha kana geggeessaa jiru. Achuma Harargee bahaa aanaa dirree keessatti ganama har'aa hiriirri mormii geggeeffamuuf qeerroon aanichaa sochii geggeessaa kan turan yoo ta'u waraanni bilisiginnaa mootummaaf yoo ta'e malee hiriiricha bahuu hin dandeettan jechuun qeerroowwan karreeban ta'uu OMN odeeffatee jira. Filannoo Itoophiyaa bara kana adeemsisuun karoorfame haala amma mootummaan ittiin deemaa jiru kanaan fincilaa fi gaaga'ama guddaa Oromiyaa keessatti hordofsiisuu akka malu kanneen OMN dubbisee yaada qaban ibsan. Bara dhufaa darbaa rakkoon siyaasaa Itoophiyaa furmaata argachuu dhabuu fi boordiin filannoo walaba ta'uu dhabuun kanneen isaan yaaddessee filannoo bara kanaa hordofe hidhamtoonni siyaasaa hiikamanii mariin biyyaalessaa yoo hin geggeeffamin qormaanni siyaasaa jabaan biyya mudatu akka malu sodaa qaban dubbatu. Boordiin filannoo biyyaalessaa komii paartiilee siyaasaa Oromoo dhiyeessaa jiraniif furmaata laatuu dhiisee adeemsa isaa itti fufee jira. Boordichi qaama walabaa ta'een socho'aa hin jiru. Harki garee biyya bulchaa jiru boordii filannoo keessan kaayyoo isaa tarkaanfachiisaa jira jechuun adeemsa boordii filannoo biyyaalessaas qeeqaa jiru. Hiriira dhiheenya kana kutaalee Oromiyaa keessatti barattoota mana barumsaatiin geggeeffamaa jiru walqabatee mootummaan abbaa irree sodaa guddaa keessa seenuun barsiisota mana barumsaa keessa jiran irratti shira xaxaa jiraachuun beekamee jira. Odeeffannoo keessaan nuqunnaman akka mul'isanitti mootummaan shakkii isintuu hiriira kana qindeessa jedhuun keessattuu barsiisota mana barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa irratti xiyyeeffatuun qabsoo karaa nagaatiin godhamaa jiru kana danqaa kan jiru ta'uu namoonni odeeffannoo kana nuun qoodan himanii jiru. Addatti mootummaan kun barsiisota afaan Oromoo barsan irratti kan xiyyeeffatu ta'uun hangam takka afaan duudhaa fi seenaa uummata keenyaa laamsheessuuf kan karoorfamedha jechuun dubbata barsiisaa keessaa namni bilbilaan OMN odeeffate. Godina Arsii Lixaanaa gada fasaasaa mana barumsa burqituutti hiriirri mormii barattoota mana barumsaatiin taasifamaa jiraachuun beekamee jira. Yeroo ammaa kanatti waraanni biyyattii barattoota mana barumsa qophaa'inaa fi sadarkaa lammaffaatti baratan hiriira akka hin taasifneef kan danqaa jiru ta'uunis beekamee jira. Haaluma wal fakkaatuun Arsii aanaa Gololchaa mana barumsa guutamaa Hawaas keessattis hiriirri mormii mootummaa Itoophiyaa fi birmannaa hidhamtoota siyaasaa Oromoos geggeeffamaa jira.
Hawaasni Oromoo biyya Kaanadaa magaalaa Kaalgaarii jiraatu guyyaa kaleessaa hiriira nagaa adeemsuun deeggarsa hidhamtoota siyaasaa lagannaa nyaataa irra jiraniif qaban ibsaniiti jiru. Sababa COVID-19tiin Kaanaadaa keessatti walitti dhufanii hiriira nagaa adeemsuun dhorkaa ta'ullee hawaasni Oromoo magaalaa Kaalgaarii yeroo gabaabduuf erga wal gahanii booda konkolaataan magaalaa keessa naanna'uudhaan miidhaa uummata Oromoo irra gahaa jiru hubachiisuuf yaalii godhaniiti jiru. Dhaadannoowwan dhageessaa turan keessaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haal duree tokko malee haa hiikaman, hooggantootaa fi hayyoota keenya mana hidhaatti dararuun haa dhaabbatu, gaafii hidhamtoonni keenya nyaata lagataniif haa deebi'u, bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Abbaa Irreeti jechuun sagalee isaanii dhageessaniiti jiru. Ijooteenya xumuraatiin hooggantoota amantii fi maanguddoonni biyya magaalaa Maqalee keessatti marii geggeessaniiti jiru. Gareen hooggantoota amantii fi maanguddoota biyya 40 of keessaa qabu wixata darbee gara Maqaleetti imaluun guyyaa dheengaddaa fi kaleessaa marii geggeessuun isaa beekameeti jira. Gareen kun hunduu waltumsee gargaarsa atantamaa dhaqqabsiisuu akka danda'u, kanaafis jabinaan akka hojjetu gaafileen dhiyaatan ammoo mootummaa federaalaatti kan dhiyeessan ta'uu Qaasis Tagaa'ee dubbataniiti jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ijoo ammaaf qabanne kana fakkaata.